ispoortiin guddina, ispoortiin jaalalaa fi tokkummaa hawaasa Oromoo Awurooppaa jira. hawwii fi jaalalaan kan eegaadhaatu tapha kubbaa miilaa Oromoo Awurooppaadhaa hagayya Oogast takkarraa hanga sadiidhaatti bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaadhaatti jalqabuudhaaf deema. Baga gammadu koreen qindeessituu tapha kubbaa miilaa Oromoo Awurooppaadhaa kan dur daran bifa tokkummaa keenya ittiin calaqqisu taphattoota babbeekamoodhaa fi ciccimoo ta'an kilaboota 9 olirraa kanneen walitti dhufan keessa Suudiin, Norway, Ingilizii fi Faransaawirraa kilaba Oromoo Hoolaandii wajjin tapha daawwattee hin qufne bifa addaatiin qindaawee jira. Kanaafuu samara kana vaakeeshina eessatti dabarsina jettanii gonkumaa hin yaaddawina. Sagantaalee bashannanaa artistoota babbeekamoodhaan dabaalame isin bohaarsuudhaaf haal duree mijeeffameeti jira. Weellisaan Oromoo kabajamaa fi jaalatamaan kalaqa aartiitii Waaqni Safaaye isin bashannansiisuuf deema dhufa jira qophaa'ee Awurooppaa guutuun irra deemee ziyaaraa ji'a lafaa ka'e nuun ji'i weellisaan hangaftichi Zammaas Taroof Shaggooyyee. Oromoo saba birantanu kutaafi amantiin gargarin babaanu. Biyya Neezerlaanditti akka lakkoofsa warra Awurooppaatti hagayya Oogast takkarraa hanga sadiidhaatti bara 2019 tokkummaan irreedha. Hawaasni Oromoo Awurooppaa jirtan takkummaa keenya calaqqisuudhaaf tapha kubbaa miilaa kanarratti kabajaa fi jaalalaan affeeramtaniiti jirtan. Koree qindeessituu tapha kubbaa miilaa Oromoo Awurooppaa. Sporting guddina, sporting jaalala, sporting. Oomishata beektaa barri goonka kuufaa walaala balleessa barnoota teeffofaa kutaa fi amantii gosaa fi gosa yoo maraaf irraa tufa wannummaan nu baasaa Oromummaa qofa sabnummaan gabroomee meeqamee rafaa.